miidhaa guddaa irraan geessisan malee wantoota fayyadanuu miti. Wantoota akkasii sirreessuuf gaafa yaaltu adoo arganuu kan arginitti bakka tokko gaafa ramadamtu specific waan hojjetu tokko jira. Waa hunda hojjetuu hin dandeettu. Waanuma dhimma safaramee sii kennamu jira. Tarreeffamee waan gahee hojii keetii keessatti waan sii kennamu jira. Amma fakkeenya yoo alla teettee waan adda addaarraa yaada kennuu dandeetta. Waan feetu waa hundarraa yaada kennuu dandeetta. Bakka wayii yoo si kennan garuu bakka si kennan sanitti waan 3 4 5 yookiin sii kennamu jira. Wanni to'attu waanuma san to'atta. Waan gahee nama biraarraa dubbachuu gahee nama biraa to'achuu hin dandeettu waan sitti kenname san gahee san raawwatta. Warri biraa ammoo kasilaa dhimmi ilaallatu gahee san qabu. Kasanii olii yoo waan badu irratti cadhisee ilaalu taate marsi maqaan hanama maraateeti. Kanaaf wantoota uummata irratti rakkoo qabu. Ka mootummaa irrattuu rakkoo qabu. Wantoota akkasii argitee akkasirraa waan gaafatti suggest gootu cadhisanii bira dabru jira yookaan immoo wanni faallaa fudhachuu waan akkasii kanattu kana hubadhee jechuudha. Sani keessa personally anaayyuu wanni irra ga'ee jira. Fakkeenyaaf yeroo wayii koreen tokko dhaabatee naannoo irraa gara godina ani itti dhaladhee deeme. Koreen kun namoota kumaaf wayii hidhee achi keessa immoo obboleessi kiyya jira, soddaan kiyya ture. Namoota immoo gaafa nuti biyya gallee gara naannoo dhalootaa san gad deemnu caasaa mootummaa keessaa simannaa nu godhan aanaalee bulchitoota aanaalee hunda ari'anii achi keessa kantiibaa magaalaa lamaa ka shaakkisootiif ka nageellee hidhanii tokkocha amma dhiyoo kana baay'eeyyuu na fakkaata kun dursee wanni jedhee jira. Namoota baay'ee hidhan ideemsa san sirreessuuf waan goone keessatti yeroo sanitti gufuu guddaan nu qunname. Maaniif wanni kun qoratamee naannoo irraa abbaan alangaa ergamee qoratameeti warri himannaan itti banamu dafeetti haa banamu warri immoo ragaan itti hin jirre akka gadhiifamu haa ta'u jedhee gaafa wanni jedhu amma achi keessatti damee himannaa seeraati miti. Dameen kiyya damee wixinee seeraa fa baasu damee tajaajila seeraa jedhamu. Kallattiin na ilaallattu garuu hogganaa kenna wal dubbanne warri dameen dhimmi ilaallatu kanarratti akka hojjetu akkuma gargaarsaatitti yaada kana dhiyeesseeti tarkaanfii akka fudhatamu yaalaa ture hin milkoomne yeroo sanin naaf jechuudha. Akka an barbaadetti hin deemne onni sun. So sanii wal qabatee warrummaan koree waan san goote maafi goote ka jedhu yoo allaalu fedhiin dhuunfaa jiraachuu danda'a. Fedhiin dhuunfaa kun maali? Tokko chainii ittiin malammaltummaa diriirfatan akka amma qoqqoradhee dhaggeetti. Chainiin tuni ifillee saamtee haga ta'e irraa geessite. Tolime amma akka jettutti caasaaleen mootummaa namoota hidhan kun kallattii malammaltummaa isaaniif mijatu haala mijeeffachuuf akka yaada jiruutti deemaa jirta. Amma Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessatti namoonni ilaalcha siyaasatiin hidhaman yookaan ammoo hidhamanii murtii haqaa dhaban jira jettee amantaa? Hin jira bara Itoophiyaa keessa qofaa miti biyya adda addaa keessa namoonni badii malee hidhamanii even ittuuyyuu murtaa'ee boodarra akka nama badii hin qabne ta'ellee kan mirkanaa'u jira boodarra mirkanaa'ee kaba'u jira jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti haalli teknooloojii hedduu wanni ta'een jira guddatee hin jirre keessa wanni seeraan wal qabatu kun keessattuu yakkaan wal qabatu kun qorannoo hedduu barbaada. Teknooloojiis barbaada. Nama yakka tokko ragaa yakkaa gaafa guurtee waan tokko gootu biyya guddatte keessatti kaameraa laalanii even fingerprintiin akka itti ilaalamu meeshaalee sirriitti adda baasuu danda'uun laalamee waan kana ragaalee kanatti wal deeggaree yakki tokko raawwatameera moo raawwatamee hin jiru waan jedhu ragaa wannooti ragaa ka teeknikaa kana ka wanni guddaa qabu ka vaaluu guddaa qabu ka fudhatamu garuu biyya akka Itoophiyaa ka wanni teeknikaa kun sirriitti guddattee hin jirre ka even qorannoo sanuu muuxannoo qorannoo ittiin geggeessanuuf maaniin kun guddattee hin jirre namni yakka hin qabne namni fayyaalessi yookaan immoo innocent haalli ittiin himatamee waggaa dheeraa
himannaa ture yookiin bilisatti hin bahu yookaan immoo itti murtaa'uu danda'u hin jira. Homaa gaafii hin qabu. Tole mee amma dhiyeenya kana keessattuu erga artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame Oromoonni baay'een hidhamanii jiran nama seerati. Ajjechaan artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamelleen haqaan qoratamee shirri yookaan ammoo lubbuu isaa galaafate sun akka ifan baane waan baay'eetu dalagamaa jira. Kanas maatiin isaa ifatti dubbataa jiru. Saniin wal qabatee hayyoonni Oromoo kan isinummaan kaleessa waliin qabsoo godhaa turtan sirna TPLF irratti warri akka obbo Johaar Mahammad faan sababa gaamalee hidhamanii yeroo ammaa mana hidhaa keessa akka jiranii fi biyyattiin san booda jeequmsa hamaa keessa akka seente beekamaadha. Mee hidhaan amma Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kun himanni namoota irratti dhiyaatu kan maaliiti bal'inaan akka nama keessa turetti? Waa'ee Johaar faa akkamitti ilaalta? Himanni hidhamuun Johaar faan dhuguma yakka dalaganiiti akkaataa amma himata deemaa jiru kana yoo ilaaltu akka nama seeratti. Amma tana keessa galee wanni jechuun na rakkisa. Abbootii alangaa mana abbaa alangaa waliigala federaalaattu himate. Himatamu jechuun namni tokko yakka raawwate jechuun miti. Himatame jechuun immoo itti murtaa'a jechuun illee miti. Kanaafuu sun adeemsuma seeraatiin ka ilaalamu ta'a. Wanni kun ammallee ilaali himannaan gariin yakka daraqa wanjala waan jedhamu jira. Yakka goggogaa yakka kunoo siyaasa of keessaa hin qabne. Siyaasaan wamaa makaa kan qabne yakki wanni jira. Yakki wamaa siyaasaan tuttuqaa hin qabne yakka akkasii yoo ta'e laaltee wanni kun himachiisu jechuu dandeetta. Laali egaa namni nama himatu kunuyyuu tokko qaama mootummaa keessaa tokko si himata. Qaama hojii raawwachiisu executive warri jedhamu abbaan alangaa executive jala jira. Kanaafuu himannaa tokko keessa dhiibbaan kallattiidhaan qaamni mootummaa olaanaan tokko kana himadhaa jedhu jiraachuu ni danda'a. Si galee ammas yakka ati ittiin himattu ka siyaasa makate yakki siyaasa makate hedduu wal xaxa. Waa hedduu interpret godhamee ilaalamuu mala achi keessatti amma waan ideemsa seeraatiin manni murtii ilaalee yakki raawwatameera yookaan hin raawwatamne jedhu ta'a. Amma maaliif ragaa amma isaa hin qabna jedhan kan ragaa maal qabanii ragaan sun hagam wanniidha maali waan hin beekneef jalqaba himannaa sallee keessa waan hin turreef even ka Oromiyaallee ta'edhaan garee himannaa keessa hin jiru akkuma siin jedhe garee tajaajila seeraa wixinee labsii caffee dhiyaattu fa waan akkasii sanirra hoogganaa ture. Ka isaanii wanni abbaa alangaa federaalaatiif dhiyeesse himannaa yoo ilaaltu numa himachiisa fakkaata. Garuu himannaan sun hagam ragaan jedhamu sun hin deeggarameera. An bara nama ofiiyyuu himatamee beeku kanaan dura bara 1996 akka Itoophiyaatitti himatamee mana murtii olaanaa federaalaatitti ani lakkoofsa 10 irra jira. Himannaa nama 28 qabu. Himannaan keenya dura taa'aa obbo Dirribii Damisee ka jedhamu obbo hoogganaa waldaa Maccaatu lama inni Dirribii Damisee jedhama. Ani himatamaa 10 nama 28 keessa namni ragaan itti jiru maybe nama 2-3. Himannaa keenya keessa tokko nuti akka nuti barattoota yuunivarsiitii Maccaatu lamaan akka wal qunnamnu Maccaaftuu lamni immoo akka ABO'n wal qunnamu. Kanaafuu haala kanaan dhaabbata seeraan ala wanni ala ta'e mootummaa qawweedhaan falmu keewwatamoo wanni yakkaa keessa hin jira. Warri yakka qawweedhaan warra mootummaa falmu akka yakka ta'e. Sigalee achi waliin hidhatanii jiran waan ta'eef wanni isaaniitiin gaafatamanii jedhaniiti himannaa nurra bananii ragaan achi keessa ragaan hin turre. Fakkeenya specifically anarratti ragaan sanadaas ragaan namas wanni takka hin labsamne ragaan nama 28tu tarree walitti qabanii walitti nu himatanii garuu waggaa 3 duuba bilisa jedhanii nu gadhiisan. Tana wanni sii kennuuf gizee garii ragaan isaan hin qabna jedhan sun hagam ragaadha. Hagamii waan isaan jedhan san mirkaneessa moo hin mirkaneessu waan hin beekneef wanni jedhuu hin danda'u. Garuu wanni an beeku tokko wanni kun siyaasaan makattee waan jirtuuf hedduu rakkisaa akka ta'e tanaaga. Mee akka nama seera qayyabatetti haasi gaafadhu obbo Nageessaa.
Obbo Jawaar Mohammad Faan erga artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 ajjeefame galgala isaa ajjeefame isaan ammoo boromtummaa isaa ganama to'annoo jala oolfamanii yeroo sanitti akka mootummaan himataa turetti reeffi Haacaaluu gara Amboo akka hin geeffamne dhoorgan kan jedhu deebi'anii immoo hooggantoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatu akkasuma immoo sabaaf sablammoota yookaan amantiin walitti buusu waan jedhudha kan mootummaan himate ergasias waan baay'eetu himataalee baay'eetu gadi yaa'e Jawaar Mohammad ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessan booda yakkoota amma irratti dhiyaatan kana yookaan himataalee irratti dhiyaatan kana kan raawwatan yoo ta'e ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa guyyaa isaa eeggatanii maaliif hidhan jettaati akka nama seeratti olaalte. Tanaan amma homaasiin jedheen danda'u dhugaa dubbachuuf hin beeku. Tole kabiraa namoonni baay'een Oromiyaa keessatti hidhamanii jiranii ati hanga achi turtetti waa'ee namoota hidhamanii kana maaliif akka hidhaman galmeen namoota baay'ee maaliin akka walli hidhatu waan hordofte qabdaa akkuma reefu jette waa'ee malaammaltummaatiif haala mijjeeffachuuf namoota hidhan moo maqaa biraatiin kan mootummaan nama hidhaa jiru nageessu. Ilaa wanni jira amma fakkeenyaaf eegii Haacaaluun ajjeefameen duuba namni baay'een nama kuma hedduutti hidhame. San keessa maali yakki raawwatame jira fakkeenyaaf magaala akka Shaashamannee fa'aa qabeenya rabbadiin dhaqqabee jira namoota irratti jeequmsa ka'e keessa yakka hedduun raawwatamee jira. Isa warra yakka kana raawwate sababa jedhuun nami hidhame baay'ee. Namoonni hedduun ragaan itti dhiyaatee ragaan hin turre kanaaf gadhiifamuu qabanii daddafee hatattamaan haa qulqullaa'u jedhamee abbootiin alangaa naannoo biraa farrallee garasitti naannoo irra caalaa namni baay'inaan hidhametti akka deemanu godhamuu hin yaadadha jechuun akka gumii irratti mari'anna waan ta'eef kallattiin na ilaaltu garuu akka akkas ta'u hatattamaan wanni kun laalamuu akka qabu wanni sirraahuu qabu ideemsa seeraatiin wanni hunduu akka deemu ka jedhu stress godhaa turre hedduu hidhaan sun akkuma siin jedhe xiqqoo gaa namillee emotional ta'ee ideemsa seeraarraa bahuun hin jirti. Eenyutti kana godhee exactly eenyu fa'a maali wanni jedhu rakkoo qaba yeroo akkasii sanitti guututti adda baasuun rakkoo hin qaba. Rakkoo wanni tokko yakki tokko raawwatetti poolisiin eega yakki sun naannoo sanin raawwatame eenyutti godhee eenyutti gaafatamaa nama godhuuf jecha maybe nama godheellee yoo arganne nama hin godhin tokko hidhuu danda'a. So wanni akkasii sun waan jiruuf hidhaa hedduutu ture hidhaa san keessa at least namoota ragaan irra hin jirre hedduu gadhiisuu yaadadha. Namoota immoo gadi hafan hedduu himachuun himannaa haalli itti baname jira. So wanni asirratti beekamuu qabu tokko akkuma duraan stressii godhe malaammaltummaaf jedhanii hidhuun hin jira. Namoota qabeenya qabanuu maal yookaan namootuma haala adda addaatiin hidhanii maybe maallaqa irraa wanni jedhanii maybe nama yakka qabullee maallaqa irraa fudhatanii gadhiisuun jira nama yakka hin qabnellee wanniif jedhanii hidhuun wal makaa qaba jechuudha. Tole obbo Nageessa mee amma gara haala qabatamaa biyyattii keessatti deemaa jiru haa deebinuti amma namoonni baay'een maqaa abaaboo shanee jedhuun baay'inaan hidhamaa jiru namoonni baay'een abaaboo shanee jechuun maal jechuudha dura ati akka nama qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessa turetti jechi abaaboo shanee jedhuun taargaa kana yookaan gabatee kana namoota hidhuun kun maal jechuudha haga biyya turtetti immoo wanni ati hojjatte caasaalee jirtu keessatti wanni ati hojjatte maali namoonni hidhaman murtii haqaa akka argataniif caasaaleen kan kee maal akka hojjatanidha kan kallattii kaa'aa turtan. Abaaboo shanee jechuun yaa akka beekamutti dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu keessa wanniin hoggansi koree hojii raawwachiistu jira. Koree hojii raawwachiistu tapha gumii shanee jedhama. Achi gadi immoo koree jiddu galeessaa jira. Atiin kisiin gumii sabaa jedhama natti fakkaata. Gumii sabaa achi gumii shanee executive committee jechuudha. So jechi kun baay'ee ka ol ka'ee bahe bara naannoo bara 2001 yeroo san abaaboo keessa garaagarummaan uumamee hogganaan duraanii obbo Galaasaa gadhiisanii Jaal Daawud gara aangoo dhufuurraa wal qabate
hogganaan kora sabaatiin filamaa korri sabaa adoon godhamini ka Daawud gara aangoo dhufe ka jedhuun obbo Daawud gara aangooti fiduu irratti gumii shanee qofattu fide ka jedhuun gumii shaneetiif garri biraa immoo keessattuu waraanni gara kibbaa jiru mormee jijjiirama hoggansaa san mormee waa wanni jedheef garaagarummaa jidduu warri kibbaa sun qaama ce'umsaa maqaa jedhu baafatee warri mormii san qabu yeroo sanitti I think obbo Dhugaasaa bakka qofaan ka hogganamu then gareen Daawudiin hogganamu immoo garee shanee jedhame gumii shanee yookaan gumii shaneetiif qaama ce'umsaa ka jedhuun spliitiin uumame naannoo 2021 akkas kan quba qabutti actually waliin laadhanii waraanni kibba jiru sun adda lama bahee waliin laadhee gariin warri gumii shanee bada qaama ce'umsaa sun immoo hammina fakkaata then jechi shanee jedhu achumarraa ka'ee murna Daawudiin hogganamu shanee jedhamaa yaamamaa dhufe amma immoo even 2008 yeroo ammas addaan bahanii gurmuun tokko General Kamaliin hogganamu jijjiiramaa fi jedhu kan Daawudiin hogganamu ammas shanee maqaa jedhutti jedhamaa bahee deebi'eeti ka haga biyyatti isaan galanillee jedhanillee ammas maqaan kun akkasumatti wanni ta'aa dhufe akkaataan dhufaatii maqaa kanaa kana normally namni maquma ittiin nayaamaa jedhu yoo yaamame gaariidha san akkasitti fudhanneeti gara wanni itti yoo deebine maal hojjette biyya keessatti yeroo turtetti gara jedhutti already wanni diriirfame jira waan diriirfame san keessa yeroo garii caasa waa haaraa introduce godhuu wanni caaseffamaa fi ammas hojumaata haaraa haala diriirsitu wayii haalli yaaltu jira karoora waggaa 5 haalli itti baaftu jira bakka itti ramadamte sanitti ture isarratti waan dabalamuu qabu ijaaramu gurmaa'insa bifa kamkamii yoo ta'e wayyaa dipaartimentiin kamtu kan jala ta'e wayyaa akkamitti yoo ni hojjetame wayyaa waan jedhu waan beekurraa achi keessa galchuu yaalee jira effectively maybe ji'a 4 caalaa miti ka hojjedhe so ammas gara mirga namoomaatiin illee wanni fooyya'uu qabu akkaataan hojumaati haala baratamerraa akkamitti adda akka ta'uu qabu yookaan ijaaramiyaalee biraa hadur alabbe beekuu waliin akka walitti fidee hojjetamu wanni yaalee jira wanni hundi milkoofne hagi ta'e ammoo wanni achi keessa hammatame jira. Tole waa'ee abaa irratti wanni tari'ate akka dogoratti hubatte akkan sirreessu maaliif bakka dhaabni jirretti akka malee dubbannee bira dabruun ni ulfaata. Bara 2001 keessa qaamni ce'umsaa ABO dhaabarraa yeroo bahetti korri sabaa kan geggeeffame bara 2004 keessa kora sabaa san gaaf kora sabaa mijuu guute kan hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo keessa fi ala deeggartoonni isaa bakka bu'oonni hawaasa fi koominiitiilee adda addaa irratti argamanii Daawud akkasitti filatamuu isaati kan beeynu qaamanis waan achi turreeffan isa kana akkas irratti hubattuuf irra deebi'ee obbo Nageessaa ati amma mootummaa paartii biyya bulchaa jiru bilisiginnaa waliin fixatte moo waliin hojjetaa jirta? Amma waliin hojjetaa hin jiru lakke nama bilisa tokko waliin hojjetaa hin jiru akka wanniititti akkuma siin jedhe caasaa murnoota gurmuu achi keessa waan faallaa hojjetanuu fi hojumaata san mormee san jibbe malee sagantaa siyaasaa badhaadhinni qabu mul'ata fi falaasama ida'amuu dhugaa dubbachuuf ammallee numa deeggara ammallee ta'etu wayyaan isa jedhee amana. Namni waan gaarii biyyaaf sabaaf ta'u jibbu hin jiru. Mee ati waan paartii bilisiginnaa yookaan ammoo falaasama muummicha ministeeraa ittiin deeggartu haga ammatti adeemsa haga ammatti waggaa 3 dabaree natti fakkaata. Oromoo fayyada biyya tana fayyada jettee akka sabatti haa dubbannu jalqaba erga wareegamni ummata keenyaa fedhiin ummata keenyaa hagi tokko gaafin isaa irraa deebi'ee waa'ee biyyatti tarkaanfannee dubbachuu dandeenya. Maaliif ummanni kun waan qabsaa'aa tureef qaba atis ni beekta isa kana wal morminu akka paartitti erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dhufe Oromoon maal argate?
qabsoo tokko innaa gootu wanni qaraa tokko galma wayii qabda wantoota ati barbaaddu like nageenyi akka mirkanaa'u feetaa badhaadhinni akka dhufu feetaa ummati akka mirgi ummataa kabajamee kana feetaa isa sana mirkaneessuuf maybe ka jiru kuffistee aangoo qabachuun dirqama sitti ta'a. So ideemsa san keessa ka warra duraan ture kuffisnee garuu warri amma muummichi ministeeraa kun fagara aangoo dhufan. Gaafileen teenna deebi'anii yoo jettee na gaafatte hin deebine. Gaafileen kaasaa turre hin deebine. Garuu gaafilee tana maaf hin deebi'in yoo jette gaafilee tana deebisuuf mootummaan gara aangootu dhufe tokko qaraa miila lamaan dhaabachuu qaba. Teessuma isaa tolfachuu qaba. Yoo isa tolfateen duuba waan deebisuu danda'u tokko deebisuu deema. Garuu waggoota 3 dabran wanni ture warri duraan aangoo gadhiiseyyuu gaabbee aangoo deebi'isaaf tattaaffata ture. Akka waan mootummaan lama biyya keessa tureeti. Mootummaan gara aangoo dhufe sun bosona akka amma wayyaaneen bosona dhuftee waraana ofii qabattee achiin duuba caasaa ifii warri wal beekuuf wal amanu callaan diriirfatee miti. Achuma keessaa dhufe almost warri duraan ture immoo waan jaarratee lafaa qabu qabaa waa warri sun jaarratee warri caasaa warri sun duraan jaarrate sun warra haaraa dhufe kana hin ajajamu ture. Almost mootummaan lama akka turetti warri kun achi ibsa baasaa kun asii ibsa baasaa dhumarra hagam akka kun gara lolaa akka deemame argitee jirta sadarkaa biyyi diigamtutti. Wanni garasitti akka deemuun godhe wayyaaneen gaafa bosonaa dhufe waraana dargii diigee waraana ofii ka bosonaa dhufe san waraana biyyaa godhee achirra nama muraasa qaxaree itti dabale malee like percentii meeqa waraanni kasaanii humna tika ka dargii diigee humna tika haaree ijaarrate. So waggoota 2-3 keessatti isa kan akkam gootee jijjiirtee ka biyyaa goota because amanamummaan isaanii warra paartii TPLF malee biyyaaf hin turre. Biirokraasiin turelleen waggaa 27 jarri kun biirokraasii haaraa ijaaraniitu kawanni jedhe. So wanni haga ammaa ture tokkoffaa san sirreessuudha. Kana yoo siin jedhe dargiin gara aangoo dhufe bar waa sirreessuudhaaf waggaa hedduu irraa fudhate. Maybe waggaa 5 achi ol. Wayyaaneen 83 akka Itoophiyaa 83 gara aangoo dhufte ce'umsaa waggaa 4 turte. Haga 87 irratti heerri mootummaa kun mirkanaa'ee waggaa 4 duuba achiin duuba even achiin duuba iyyuu gara waggaa 10 sirnaan waa hojjetaan turre if sirreeffata waan adda addaa sirreeffataa ture. Akka Itoophiyaatti 93 duuba wayyaaneen akka mootummaa wanni tokkotti ka mallasinu sirnaan onneessaa ka dhufe. So wanni siin jedhu fedhe waggaan 3 kuni waggootuma like survivalii if tolfachuu irra jira waan ta'eef an amma komachuu hin danda'u maafi deebisuu dhabe jedhee immediately komachuu hin danda'u. So qara jalqaba mootummaayyuu hin turre haalli jedhamu ture waan nagaa waan maaniyoonni wanni jedhu like pastor nami kun wanni jedhamu ture. So ammaan duuba garuu like fakkeenya filannoon duuba waggaa tokko waggaa lamaan duuba waan sirreessuuf gara deebisuutti hin deema jedhee amana. Because haalli ture gaafilee san deebisuuf mijataa hin turre jedhee amana. Nu jidduutti wanni uumame ammoo maal jettee yoo laallatte humnoota hedduu humnoota siyaasaa jidduutti eega jijjiirami kun dhufeen duuba waan uumame jira. Keessattuu garaagarummaa fi diinummaa amma uumame kan uume jijjiirama eentu fidee gaafii jetturra. Humni adda addaa jijjiirama nutti fide ka jedhu keessattuu humni karaa mormituutiin jiru jijjiirama nutti fidee ka jedhu jira. Isarratti gaafa jijjiirama nutti fide jedhanu warri amma mootummaa ta'ellee nulleen qaama jijjiiramaatii nulleen keessaa qabnaa waan jedhutu jira. Jijjiirama nutti fidee irratti isinuu nutti bilisa isin baasee ka jedhu fa'a dhufu. Falmii tana keessatti walitti qurramaa fi afaan walitti dabruun wal dhiibuun jijjiirama nutti fidee nutti uummati nu bira jiraan uummata nu dhaga'aa nuttu akkana isinii godhee isinii mote akkana nulleen keessa jirra isin keessa hin jirtanu wanni jedhu kun dhiibee rakkoo keessa gara qirraanee jettiin afaan Amaaraatiin qirraanee hin hiikamne keessa siyaasa Itoophiyaa akkasiin adda babba'ee kanarraa kaka'ee gurmuun tokko masaraa mootummaa jira gurmuun tokko mana hidhaa jira gurmuun tokko ammoo bosona jira jechuudha. Amma yoo ati ilaaltee jette yaadi namaa bakka sadan kanatti
qoodamuun kun kana akka hubannoo kiyyaati. Obbo Nageessamee muummichi ministeeraa waggaa 3 fixee jira. Waggoottan 3 kana hojiilee madaa ummattootaan fayyisne keessattuu siidaalee sirna dur deebisanii haaromsuu kan Minilik kan Haile Sillaasee kan Mallas fuudhanii masaraa mootummaa ummanni kabajamaan Itoophiyaa irraa taligamu ittiin bulu keessa kaayachuun kun maal jechuudha? Gaaffilee ummattoonni akka deebi'aniif yookaan ammoo gara hojii qabatamatti akka deebi'aniif irratti warraaqaa turan deebisuun hafee sirnoota kana suphuun maaliif barbaachise? Kana muummichi ministeera asirraa shakkiin isaa kan eegale kabiraa namoota jijjiirama kanaaf wirtuu lafee duddaatan kan Muhammad irraa dubbachaa turre obbo Juhar Muhammad dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa kan bara TPLF keessa hidhamaa ture hidhe deebi'ee hooggantoota miseensota adda bilisummaa Oromoo hidhatti guuree dubbiin Oromoo bakkuma kaleessa deebite jechuun kiyya hidhaaf ajjecha kun jechuun muummichi ministeera ifaan ifatti uummata Oromootiin lola walirratti banuuf deeggarsa bal'aa yeroo Noobeelii nageenyaa badhaafame Oromiyaa irraa akkasuma hawaasa keenya biyya alaa jirurraa argatu guutummaatti akka dhabu isa taasise muummicha ministeera lola kana Oromoo irratti Oromoo waliin keessa seenuun muummicha ministeera Itoophiyaa keessatti qaamni biraa akka qophummatti ilaalee saba Oromoo irraa adda baasanii irratti duuluudhaaf carraa ta'eef jira. Isa kana akkamitti ilaaltaati? Maaliif barbaachise siidaalee dur deebisanii suphuun? Siidaan wanni sun maal seeta wanni hojjetame paarkii hojjetame keessa muuzeemii jira. Muuzeemii keessa immoo mootota biyya sanii kanaan dura turan achi keessa keewuun jira. Fakkeenyaaf galmuma san keessaa addaraashii adda addaati jira. Addaraashiin gariin kan Minilik ijaaree jira, kan Dargiin ijaaree jira, Haile Sillaaseen ijaaree jira. Minilik bakka amma siidaan wanni Minilik isteechuu siidaan le'emooti. Waanuma pilaastikii hojjetame wanni isaa achi jiru bakka inni dur bakka bu'oota naannoo irraa dhufan gibira fidan irbaatatti affeeru gibir maabilaat jedhama gibira addaraash bakka jedhamurraa bakkuma inni dur ta'ee jarri irbaata nyaattee gibira guuranii fidanii mira irbaata achi nyaachisee ifirra geessu bakkuma san irra kaa'ame wanni sun maali muuzeemii keessa wanni hunduu hin ta'e biyya kamittuu badaanis gaariinis muuzeemii keessan teetta seenaa isaa badaa waliin tootaalii dhabamsiisuu akka hin jiraanne seenan sirnoota kun yeroo ijaaramu hamtu isaan hojjetan waliinii miti kan dubbatame waanuma muummichi ministeeraa dubbachaa ture irraa kaanuti Itoophiyaa guddoo deebisnee ijaarra waan jiru kaasa Itoophiyaan guddoo turte tun tame dhuguma Itoophiyaa keessatti ummanni Oromoo wayyabni ummata kabajamee mirgi isaa eegamee haqa isarratti muree murteessu akka hin ta'in waanuma ati beektu kana daawwattoonni keenyas numa beeku murtii isaanii kennu muummichi ministeeraa sirnoota dabran Oromoo miidhan kana miidhaa isaan dhaqqaban waliin dhaloonni akka irraa baratuuf yoonif bifa saniin kan kaayan ta'e rakkoo biraan qabu ture garuu akka waan gaarii Itoophiyaa durii kaasee haga irratti waan gaarii akka waan isaan hojjetanitti kan dubbatamaa jiru isa kana kan mufii kaase. Elaa Itoophiyaan guddoo turte moo hin turre waan jedhu Itoophiyaan waggoota 100 fi wayii kanatti guddoo turte jedhee hin amanu. Itoophiyaan garuu baroota 100 kana doon ta'in baroota kumootaan dura turtee jirti jechi Itoophiyaa jedhu kun originally kuush jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa wanni katabame fakkeenyaaf waggaa 2000 dura waggaa 3000 4,000 dura waa'ee Itoophiyaa wanni katabame jira. Sunni seenaa kuush ummati kuushiif Kingdom of Kush Empire of Kush kaaba gara Egyptii kana jalqabee seenaa bal'aa qaba. Civilization marooyee jira achirraa gadi naannoo Nubiyaa kana yeroo qubatee qarooma adda addaa qaba. Achi gadi dhufee haga yeroo waan BC dhaloota Kiristoosii naannoo waggaa 100tiif naannoo kanatti yeroo uummanni Kuush naannoo Suudaan kana ture haga Aksumaayiti loltee mootummaan Kuush kufutti mootummaa Aksumaayitiin moohamutti aga santi seenaan jiru fakkeenyaaf seenaa guddaadha. Seenaan qaroominaa hedduu jira. Ka ummati Kuush qabus ka Kingdamiin Aksumaayiti faa qabdus kun seenaa babbareedaadha. Seenaa guddaadha. Seenaa ittiin boonuu mallu. Seenaa ummati Itoophiyaa hundi ittiin boonu qaroominni Kuush kalaqe. Fakkeenyaaf
sibiila tumuu yeroo san qaba ture kuush ummanni kuush qaroomina sibiila tumuu kingidamii guddaa ture jechuudha qaroomina addunyaa kanarra dinqisiifamu waan ta'eef kana guddaa turre yoo jedhanu an kana jedhan jedheeti ka amanu yoo san ta'e sirriidha garuu fakkeenyaaf sirnoota dabran keessa wanni hedduun saboota mataa qaqqabachiisu saboota salphisu hedduutu raawwatame suni kabaja jedhee hin amanu wanni jedhee hin amanu barootuma mootummootuma babbadaa san keessa ammoo wanni gaariin hojjetame jijjira san moo recognize goone waan hamaa isaan hojjetanis hamaa sanis himne akka sirraa'uu danda'utti himaa deemuun gaariidha jedhee amanaa achi keessa garuu seenee laale fakkeenya bara dargii keessa waan ta'e achuma masaraa keessa bakka ota namoota itti hidhame jira waan hamaa achi keessa raawwatame tuqamee jira in laalta viidiyoon laalta hin dubbista katabbiin hin jira kabara Haile Sillaasee akkasuma kanaafu wanni gaariinis hamaanis wanni godhame hin jira achi keessa waan ta'eef bifa sanitti waan hamtuu totally wanni sirnoota durii deebisuu fi akkasi waan jedhu hin argine wanni an hubadhu tokko garuu maali wanni an hubadhu tokko muummichi ministeera guyyuma paarlaamaa irra dhaqeeti waadaa seenu kakuu kennu haasawa gaafa san dubbaterra Itoophiyaa dhaadhessee waaqa Itoophiyaa eebbisuuti jedhee waan adda addaa gaafa inni jedhu warri Itoophiyaa hadaawii barbaadu immediately namichi kun kennaa ka jedhu fudhati Itoophiyaa dhaadhessuu isaatiin maaliif sabboontummaa warri sabboontummaa Oromootiin deemu hedduun bifa saniin Itoophiyaa hin dhaadhessu warri TPLF illeen bifa saniin hin dhaadhessu bifa saniin Itoophiyummaa dhaadhessuun isaa immediately akkuma wanni qenijjiiti tokkotti akka nama sirna sabdaneessa federaalaa sabdaneessa kana hin feene tokkotti akkasin laalanii jiran gami immoo federaalizimii sabdaneessaa kana fedhu sabboonummaa sabaallee kabaju kun immoo shakkiidhaan laaluun dhufeera gocha isaa kana keessa wanni amma masaraa keessatti wanni moototaa godhuun kun shakkii san dabalaa dhufe asirratti an aki hubadhetti muummichi ministeeraa sabdaneessummaa afdaneessummaa kanallee akkuma jirutti ta'ee fudhannee garuu biyyoolessummaa haa jabeessinu biyyoolessummaan haa cimtu biyyoolessummaa laaffisnee jirra obbolummaa biyyoolessummaallee wal faana dagaagsuu qabna biyya teenya keessatti biyya biraa yoo laalte Keeniyaa yoo dhatte Keeniyummaallee hin qaba hundu gosummaa fi illee qaba luwoo akka luwootitti hin jirti wanni luwoon qabdi kikuyyuun akka kikuyyuutti hin jirti garuu Keeniyummaa irratti immoo jabinna qaba nu bira garuu sabboonummaan teenya tasabaa ol kaate tuni sababa maqaa biyyoolessummaatiin cunqursaan tureef biyyoolessummaa akka tokko achi qabuun jirti biyyoolessummaa deebinee haa jaarru ka tokko nu godhu isaa ka jedhu cimsee gadi qabee kaasuun isaa sun qaama adda addaa ka yaada faallaa qabu irratti shakkii laalee tokko immoo dogongoraan yaada kiyyaan wal fakkaata jedhee heera mootummaa kanallee naa diigaa akka an fedhu naa deebisa ka jedhuun itti fakkaatee deeggareera qaamni sun amma deebi'ee duuba deebi'u jira itti fakkaatee jechuudha kanaaf kun immoo kuulleen immoo shakki karaa biraatiin hubatuudhaan irraa baqachuun waan kanatti uumame natti fakkaata ana gama kiyyatti. Toleme amma Itoophiyaa keessa akkuma beekamu ilaalcha siyaasaa adda addaa jira beekamaadha akkuma atuu kaastee ilaalchi muummichi ministeeraa Itoophiyaa takkitti afaan tokkicha amantaa tokko deebisuuf muratee ka'ee warreen jiran ni jiru garuu Oromoon Itoophiyaa keessa jiraachuus ta'ee biyya mataa isaa hundeeffachuuf uummata haalli mijata yoo ta'e Itoophiyaa keessa uummattoota Itoophiyaa waliin jiraachuu yookaan ammoo biyya mataa isaa hundeeffatuudhaaf qabsoo godhaa ture beekamaadha kun garuu uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti mirgi isaa yoo eegame uummata biyya saniif nagaa ta'uu isaa jijjiiramaan booda ifatti mul'isee jira waan kaleessaa hunda dagatee muummicha ministeeraa qalbii guutuun uummata deeggare amma dubbiin jirtu muummichi ministeeraa uummata Oromoo irratti lola baneedha keessattuu paartiilee siyaasaa Oromoo hidhuu fi yeroo haleellan humnoota isaatiin Oromoo irratti geggeeffamaa jiru sabboontota Oromoo irratti geggeeffamaa jiru muummichi ministeeraa caasaaleen isaa namoota hidhan namoota adaban harka jabaachuu isaati kan haleellaa uummata Oromoo walloo irratti geggeeffamellee asuma keessatti haalaan lume
amma humnoota ummata oromoo walirratti lola banan kana humna addaa naannoo amaaraati akka wajjiraattonni mataa jiranitti muummichi ministeera ammoo humnoota kana akka isaan bobbaasanii fi jarri kun gareen kun wareegama biyyaaf kafalaa akka jiruu fi akka maqaan balleessine waan jiru paarlaamaa irratti dubbatanii turanii kun muummichi ministeera daranuu oromoo biraa deeggarsa akka dhabu isa taasise obbo Nageessa maaliif filate humnoonni naannoo amaaraa haleellaa ummata nagaa irratti raawwatan kana dhaabsisuudhaaf maali kan isa danqe? Akkana godhi muummichi ministeeraa oromoo irra lola banee Oromoon tootalii isa deeggaruu dhiisee maal wanni jedhu kun dogongora tokkoffaa muummichi ministeeraa oromoo irra lola bane hin qabu akkaan argutti lolli bane hin jiru lola yoo ta'e hunduttuu walitti bane nuttu deeggarsa uummataa qabaa nuttu waaniidha jedhanii muummicha ministeeraatiin nafxanyaadha akkasii san qofaa moti haga dhaqanii wayyaaneedhaan kallacha wayyaaneedhaan tumsa uummata nutti godha jechuudha. Eenyu tumsa uummata obbo Nageessa mee ifa baasnee dubbachaa deemnu amma qaama TPLF waliin tumsa uummata jennu kana adda baasaa deemnu. Ila sunuu sirriin turre tokko lola qara lola kan muummicha ministeeraa rabbane namootuma kenna tokko lammeessoo muummichi ministeeraa nafxanyaadha jedhanii wanni jechuun sunuu sirrii hin turre takka. Lammeessoo ammoo yeroo oromoo quuqaman qabu yeroo oromoon wanni jedhu hin dubbatu yeroo habashaa qofa akkasii maali wanni jedhu kun hunduu isa deeggarsa dhoogganii oromoo keessaa baasuu fi hin jijjiirraa irra harkaa fudhanna jedhee gurmuun kenna gariin akkasi deemuun sun sirrii miti. Kana waanuma ololaan namni kenna godhe an kana ka'an hin deeggarre tokko dhugaa irratti hundaanii muummicha ministeeraa kana ideemsa sirriitiin angoo irraa fudhachuun haa ta'u rakkoon qabu haa fudhatanu. Isa inni waaqarraa bu'ee isa qofatti biyya bulchuu danda'a ilaalcha jedhuun qabuun garuu ideemsi tokko deeggarsa waan qabnuuf sabboonummaa oromootiin riiqannee sabboonummaa oromoo dawoo godhannee muummichi ministeera kun Itoophiyaa waan jedhuuf oromoo tootaalii harkaa fuunee isa kana kuffisnee kabiraa yaalameera akkasii deemsi sun sirrii hin turre atilleen anilleen yoo angoorra jiraannee namni tokko ideemsa filannootiin ala angoon irraa fudhatuuf yaalii tokko godhe kaan hiitee kaan ofirraa ari'uun kun numa jira. Hegarillee numa jira. Isa mootummaa ta'e dhiisii dhaaba siyaasaa haganaa mormituu irrattu yoo hogganaa fonqolchuu tokko yaale kuulleen hojiirra ari'uun ololatti gadhiisuun kun waanuma jiraate amma struggle for power angoof jecha struggle walirra goonurratti rakkoon kun uumame rakkoon kun uumamuudhaafi kaka'umsa ta'e ammoo qaraayyuu jijjiirama kana nutti fidee isinuu nutti akkana sin godhee nuttu wanniidhaa ummati nu dhaga'aa ka jedhu morkii seenamerraa wanni kun akkana babbadde malee muummichi ministeeraa oromoo jibbee faallaa oromootiin oromoo waggaa kuma hin awwaala jedhe eenyu oromoo waggaa kuma hin awwaala yeroo inni jedhu ana dhaga'e ka jedhu eenyu hin jiru ragaa qabna akkas jedhee jedhanii tootaalii akka muummichi ministeeraa oromoo especially gaa akkuma jette oromoo hundaa moti namooti diaspora keessatti irra caalaan nama akka gara mormiitti deemee jira. Kana akka ta'u wanni jedhe kraayisisii kana ka uume hoggansumaa fi qaamotuma wanni oromoo bira dhaga'ama qaban kana jidduu morkii kanattu rakkoo kana uume. Kana keessaa baanu muummichi ministeeraa oromoodhaaf waan gaarii hojjetee kajettu mee takka lama jiiti nutti himi kabira immoo qaamonni oromoo ammaan tana muummicha ministeeraa morman kun waan isaan muufachiisan jettee addatti sitti mul'atu kan muummichi ministeeraa osoo hin godhin hafe yookaan waan inni oromoo godhe jettu kasitti mul'atu badiidha jettee gara muummicha ministeeratiin maali ati nama siyaasatii namoota baay'eetu si hordofaa muummichi ministeeraa daandiin inni irraa maqee oromoon itti waliin bu'e kami? Muummichi ministeeraa an akka dhaggutti haasawa irratti haasawa godhu keessatti xiqqoo ifeegannoo hanqinni ifeegannoo hin jira haasaa isaa karaa adda addaati hiikamee akka oromoon hedduun keessattuu warri ala fi namoota sooshaal miidiyaa fayyadaman akka faallaa isaati awwanni godhame jira. Akka hanqinnaati wanni an dhaggu jechuudha. Akkuma siin jedhee maal sirreessee bu'aa maalti dhufee maali waan jedhu kallattiidhaan wantoota heerri mootummaa fooyya'uu barbaachisan wantooti jajjabduun mormii gurguddaa
saboota biraarrallee kaasuu danda'an kallattiidhaan hojjechuudhaaf haalli mijataa miti haala mijataa eeggachuun barbaachisaadha jedhee amana saniif hojjetuu danda'e hin jiru garuu dantaa Oromoo kana dabarsee kenne totally dantaa Oromoo kana balleesse waan jedhu hin qabu haala mijeessu jiranii Oromoon waan duriirra gadi bu'ee waan dur hin qabne waan dur argate haa inni dhabsiise ha jedhu hin jiru. Mee bongaasa tole yoo ittiin dubbanne anaa dubbata muummichi ministeeraa jijjiirama wareegama ulfaataa kafaleen gara aangoo dhufe battala aangootti dhufetti immoo waadaalee baay'ee akka biyyattis akka Oromottis waan isaan galanii ni deebisa gaafiilee kana hajuu ture keessattuu gaafiin afaanii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ni ta'a jedhamee dubbatamaa ture haga ammatti kun paarlamaanis afaan Amaaraa dubbata miidiyaaleen biyyattis harki caalan sa'aatii dheeraa fudhatee afaan Amaaraa dubbata kabiraa immoo Oromoon hoggantoota isaa jijjiirama kanaaf wiirtuu ta'ee dhabanii artistoota dhabanii namoonni baay'een jalaa hidhamee murtii haqaa dhabee jira. Kabiraa paartiileen siyaasaa Oromoo biratti haga tokko dhageettii qaban baa'uu fi kaafaa'uun haala keessa jiran argaa jirta. Waltajjiin siyaasaa guutummaatti cufamee jira. Waajjiraaleen isaanii baay'een jalaa cufamee jira. Uummanni kun paartii bilisiginnaa qofa carraa godhatee akka jalatti hiriiruuf shirri hojjetamaa jiru guddaa ta'uu isaati. Rakkoon jiru asi. Amma kan TPLF caalaa muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed siyaasaa Itoophiyaa jeeqaan jiru. Laali ka'amma afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu jedhu suni waan fooyyessa heeraa gaafatu. Heera kana wal qabatee heerri kun guutuma jijjiiramu warri jedhullee jira. Haalli hedduu hin tasgabaayin kanatti amma heera mootummaan fooyyessattee waan tokko yoo tutte humni amma barjeequ hedduun isaa humna heerri mootummaa kun jijjiiramee sirni federaalaa amma jiru sun bifa dhibitti haa jijjiiramu warri jeequ kun. So haala kanaan kun rakkisaadha. Humnoota siyaasaa dhimma kanarratti isa gargaaran ifirraa dhiibuun muummichi ministeeraa gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa ture kan afaaniif kan magaalaa Finfinnee akka hin deebisneef diina itti baay'ise gufuu itti baay'ise isaas jira rakkoon jiru asi. Kottu achisi dhufa. Ka afaaniitiin wal qabatu tokkoffaa biyyittiin poolisii afaaniitu hin qabdu ture. Imaammata afaanii hin qabdu. Imaammati afaanii bahee jira. Akka immoo dhaaba badhaadhinaatitti afaan afur dabalataan afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'anu akka paartichi godhatee jira. Kana jechuun itti aansee afaanota kun afaan biyya Itoophiyaatti alatti dubbatamu. Fakkeenya afaan Sumaalee Itoophiyaa alatti illee dubbatama. Afaan Affaar akkasii, afaan Tigree akkasii. So afaanoti kun afaan Oromoo waliin afaan hojii mootummaa federaalaa itti aansanii akka ta'anu gaafii hin qabu. Kun hin ta'a. Uumammaa gaafii hin qabu garuu ammatti hatattamatti godhamuun haalli mijataa waan hin ta'iniif godhamee hin jiru. Gama biraatiin gama dhaabbilee siyaasaatiin wal qabatee kan jiru dhaabbileen siyaasaa kun an akka kiyya jechuun akka ilaalcha kiyyaatitti demokraasii fiduudhaaf wanni guddaan filannoodha. Filannoo irraa ifi dhiibuun isaanii sirrii hin turre. Gama adda bilisummaa Oromootiin keessoo isaatitti garaagarummaa uumamettu I think gufuutti ta'e. Keessootti hoogganaan gama tokko hoogganaa jijjiirraa gurmuun jedhu tokko immoo uumamee ka obbo Araarsoo fa'aan hoogganamu ka obbo Eenyu Tolosaa fa'aa Mardaasaa fa'aa kun gareen tokko kophaa jijjiiruu hayyuu dura jijjiiruu fi yaalii godheen ispiliitiin sun jiraachuun isaa gufuu guddaa katti ta'e sanatti fakkaata. Gara biraa gara KFO ammoo yaa'u sababa hooggantoonni nurraa hidhamtee sababoota gara 4-5 dhiyaatee jira. Regardless of all that, adoo itti seenanii siyaasa biyya saniilleef gaarii ta'a jedhee amana. Mee maal qabatanii itti seensa paartiin siyaasaa tokkotti ni beekta biyya guddatti Ameerikaa keessa jirta filannoo tokkoof maal tokko si barbaachisu ni beekta miseensota siif dorgoman uummata siif dammaqsan siif taajjaban si feesisaa waajjiraalee si feesisaa amma kan jiru rakkoon jiru paartiin biyya bulchaa jiru paartiilee kana erga biyyatti yaammate warra duraanuu TPLF madooshan mataa keessa gadhaa ture sanis erga miseensota isaanii hidhatti guuree kaanis waajjiraalee isaanis jalaa cufee
mee akkamitti ummata walitti baanii akkamitti filannoo kanaaf qopheessan rakkoonas jira obbo Nageessa eenyu qabataniiti obbo Daawud qofa hawaajira keessa jiru Dr. Maraaraadha haafe dhugaa dubbachuuf ani riiziniin isaan dhiyeessan gaadha jedheen amanu sababi isaan dhiyeessanii filannoo keessa ba'uuf gaadha jedheen amanu maaniif hoggantooti koree hojii raawwachiistuu keessa ka'an beeku nama lama namni hidhamee jiru itti aanaa obbo Baqqalaan itti aanaadha obbo Dajaneen barreessa itti aanaa barreessa isaan kana lamaan malee koree hojii raawwachiistuu keessa namni hidhamee hin jiru koree jiddu galeessa keessallee namni hidhamee yoo jiraate hin beeku listii isaanillee listii tuqanii hin jiranu namooti prominent ta'an sirri beekamoon akka Jawaarii fa akka Hamzaa fa kun hin jirani yaa isaan miseensotuma sadarkaa miseensi wanni dhiyaatuu danda'u meeqattu nurraa hidhamee ka jedhu naan hin beeku miseensa I think miseensa baay'ee qabaa dhaabi kuni miseensa baay'ee qabu keessa mee obbo Nageessa anamma hoggantoota paartiilee kan ilachuu dubbisaan ture jechuudha miidiyaa irratti afeeraan ture rakkoo isaanii sirriitti nutti himaa turan waan isaan danqee jechuudha amma miseensonni isaanii kan godina irra jiran aanaalee irra jiran hundi isaanii hidhamanii kaan baqatanii kaan sosso'uu dadhabanii jiran sosso'uu hin dandeenye magaaluma Finfinnee keessattuu walitti dhufanii nama 5-6 ta'anii koronaa vaayirasiif akkaataa qajeelfamaa kenname eeganiitu waliin mari'atuu fuuteellilleen galmilleen kireeffamuu fi sadarkaa itti didirra ga'uu isaanii miseensonni paartiilee siyaasaa yookaan paartiileen siyaasaa kun himataa turanii kanaafuu rakkoon paarticha keessa ture akka jirutti ta'ee garuu dhiibban siyaasaa olaanaan ni jira yeroo ammaa Itoophiyaa keessa alaabaa Oromoo taati beektu tan kaleessa qabattee hiriira ba'aa turte Finfinnee keessa qabatanii deemnu yeroo ammaa nama adabchi yakka guddaadha jechuudha haala qabatamaa amma jiru kanarra dhaabbannee akkamitti paartiileen kanneen haalli isaanii hanjee filannootti deeman kan gara Amaaratiin yookaan ammoo gara Kaabatiin jiru argaa jirta alaabaa sirna duru qabatanii kan heeraaf dambiin bulmaata biyyaa saniin hayyamneef qabatanii har'a guutummaa biyyattii keessa magaalaa Finfinnee dabalatee garmaamaa jiru. Kanaaf kan karaa saaqe immoo muummicha ministeera Abiyyi Ahmediiti komiileen bal'eenaan Oromiyaa keessa ka'aa jiru. An akka kiyya karaa saaqe muummicha ministeeraa jedhee hin amanu karaa saaqe qaamota siyaasaa mara. Qaamota siyaasaa duula muummicha ministeeraa rabbananii turan gaafiin qabu. Duula jechuun tokkoffaa nafxanyaadha jechuun waan adda addaa Oromoo waggaa 100 awwaala jedhee maalii jedhee duula haga dandanutti akka Oromoonni mootummaa kanarra garagalu duulan godhin hin qaban. An akka kiyya sun hunduu sirriidha jedheen amanu. Walitti dhufeennaaf yaalii hedduu godhamaa ture bara. Gaaddisa jedhanii yaaliin godhamaa ture. Beeka hagama mootummaa haa dhiisnu. Ishii hagama mootummaa haa dhiisnu. Warri mootummaa ala gadi hafan yeroo meeqa kadhatamaa turan. Tokko ta'aa jedhamee kadhata. Maaltu tokko ta'uu isaan dhooge? Kaafaa of abaa'oo kana dura amma walloluu keessa walloluu isaaniitiin dura waggaa meeqa turan achi haga biyya gale warri kun. Maafi dhaabbileen mootummaa irraa gadaaf amma tokko hin ta'in. Walitti dhufanii ani maanii ta'u malee an dura taa'aa ta'u malee persentii 40% 60 kun persentii 30 fudhatu maal waan akkanaa keessa galanii maaltu yoo okay warri mootummaa keessa jiru waan adda addaa mootummaadha already wayiif wallolee haa jennu warri ala jiru maanti tokko ta'u kanaaf hanqinni gama sanillee hedduu jira ifillee akkas jiranii ifi deebi'anii ammoo yaa akkuma salphattu waa mootummaa walirraa fudhatan itti fakkaate duula walitti banuu jira kanattuu nu qoqoodee kanattuu tittaymeera jalqaba addee wanni kun deemsa kana keessa maal dhufe silaatummartuu achi laale ati eega nama tokko ajuun dirqama qabdu amma waan muummichi ministeeraa nafxanyaa jameef namni hidhamaa jira namni siyaasa ilaalcha siyaasatiif jecha hidhaman jiru obbo Nageessa ila namni ilaalcha siyaasaatiif hidhamu kuni fakkeenyaaf wanni ati beekuu qabdu tokko namni tokko qaama hidhatee loluu fakkeenya qaama hidhatee lolu waliin hidhata godhatee qaama sayyoo deeggaru ta'e seerri Itoophiyaa hin hidhabar namni hidhatanii mootummaa loluu yakka jedhe qaama hidhatee mootummaan lolu tokko qaama yakka keessa jiraawwatu yoo deeggarte deeggarsa jechuun mallaqa yoo deeggartu ta'e yaadaan dhoksitu ta'e hin hidhamtaa amma mee kan biraa dhiisnee hoggantoota kaafaa'oo hidhamanitti haa deebinu mee amma Jowaar Mohaammed nama haga maayyitti muummicha ministeeraa jalatti teessuma qaba haga filannoo dhufuutti jechuudhaan nama dubbataa ture hidhee jechuudha. Kan beekan amma ragaa jarri qabu harkaan qabu hin beeku already maybe
واهم بيننا في كيس سنغالو سنجر راسان هادين ميتي نامي فيالي سلين برينجرا كايدامي أنا أما مرمو كيس سنجرو أنو وان sir anu wanu badde jira yeccu kana fi sanke sangalu magara fudelo ni bonni mas argatu ta do hojjata me gari amma gara fudelo warka kessa sente jar sa jar ting be wonni wal abani adamba da nu fi wonni matin digame morka kessa senanu morka kessa senanu ama biratti fayyadama male jarsis jartinis maninis in fayyadamtu matin to ko wal gari tora gara filannuti deebina filannoon biyyaalessa Itoophiyaa marsaan jaffaani jee watabajjii dhufaa jiru kana keessa guyyoonni lakkaamaa jira dhufaa jira qophiin jiru immoo kan gara Amaaraatiin jiru argaa jirta nageessaa Finfinnee dabalatee hanga Baardaaritti sochiin jiru bal'aadha. Dambaliin as deemaa jiru kun ammoo sodaachisaa akka ta'etti kan ilaalamaa jiru. Gara Oromiyaatiin paartii Bilisiginnaa uummata biratti yeroo ammantanaa akka biratti hubatamaa jiru kanarraa kan hafe paartiileen mul'atan hin jiran maaltu ta'aa jira Oromoof maaltu mala? Ani akka naagalutti nu yeroo hedduu filannoo numa baqataatti jiraanne 97 ka warri qinijjiitii akkasitti nama dhiyeeffatee maal jedhee dhiyeeffate sanis yeroo sanis Oromoon hedduun even candidate ta'e kaadhimamaan hin turre warri mormituu nama kaadhimamaa dhiyeeffatu dhabee yeroo sanii yaadadha barcuma silaa 180 irra akka dhiyeeffatamu keessa because gariin mootummaa sodaata gariin filannoon womaan hin buusu jedhee didate sababuma adda gariin abaa'oon bosona jiraachi eegataa filannoon haga abaa'oon dhufu filannoon hin jiru jedhee adumaata taa'u jarri xiqquma fudhatini mallasfamfatti eegera dideeti reverse godhe malee almost jechuudha ideemsa seeraa eegatanii seenanii malaan siigale mee amma maal jedhaa ture nami hedduun izeemaa fi abiyyi tokko jedhaa ture izeemaan amma duula no filadhaaf falmi irratti akkamitti akka wanni jedhu argaa jirta mataa qaqqabatee cadhisee hojjetaa ture keen akkasi mataa qaqqabatanii hojjetanii ideemsa seeraarra deemuu irratti xiqqooga wal beekuuf wal tuffachuun waan jirtuuf wanni kun dhufte amma asiin baane amma achi akka waan banne hoo amma achi hoo tama harka qabnu tanaa akka harkaan hin buune godhuu nin barbaachisa jedhee aman dogongorri uumame jira dogongorri kun gama mootummaan illee uumamee jira gama mormituun illee uumamee jira akka kiyyatti morkii keessa galanii waan jedhaniitti wal jidduutti garaagarummaa jiru badhisneeti asiin baanee jirra amma irratti ta harkaa qabduyyuu akka harkaas hin buune godhuu barbaachisa sanirra dhaabattee bor jijjiirama fidda waan ta'eef namni kaardii filannoo fudhatuu qaba keessattuu lafa akka Finfinnee fa'aatti magaalaa akka Finfinnee fa'aatti ta harkaa qabdu eessisiiti waggaan 5 har'a filannoon hin dhufti bar achi asillee dhufuu dandeetti it depends ta harkaa qabdu harkaa akkas hin buune godhi achiin duubatti immoo ta hafte immoo dhiibaa akka araarri fakkeenyaaf wanni filannoo kana duuba ani komishinni nagaa fi araara ka duraan jiru yookaan bifa haaraan ta'e nagaa fi araar biyya san keessatti sababa siyaasaatiin ummati miidhame hedduu jira ka qaama hir'ate jira ka seeraa ala hidhaa hedduu keessa ture jira ka maatiin irraa ajjeefame jira isaan kun hunduu rakkoo fi komishina rakkoo fi dhaqanii itti himatan warri immoo waan kana yakka kana keessatti hirmaate ka dhiifamatti gaafatan abbaa himatamee immoo yakka sanirra ka dhiifaman arganne himatamee katti seeraan gaafatamu warra immoo miidhameef immoo ka compensationiin beenyaan godhamee fi miidhama kana haalli ideemsa fayyisu hatattamaaniin dhaabataa itti deemama jedhee amantaa qaba tokko wanni hojjetamuu qaba jedhee dhiibaa ture tokko isa inni warri duraan dhaabate sun akkasuma lallaafee wanni ta'ee jira qaama alaa qaama muuxannoo qabullee dabalatee inni kun hin godhama jedhee ideemsa san keessa wanni hedduun hin sirraa amantaa jedhu qaba kanaafuu takkaffaa waan harkaa qabnu akka harkaan hin buune godhuu achirratti hundoofne akkaataa ammoo araaraa fi nagee itti bu'ee siyaasi biyya sanii ittiin gara wayyaahu transformi ta'uu danda'ullee irratti yaadaa deemuu qabna ta harkaa qabnu harkaa fi buusne morkaa fi aarii fi jennee zeero gadi buunee meebii rakkoo dhibii keessa akka hin gal
ilaallachaa deemuu qabnaa ilaalcha jedhu qabaan. Tole amma lammiileen biyyattii keessatti Oromiyaa keessatti mootummaan na filadhaa jee kaardii filannoodha akka fudhatan uummata dirqisiisaa jira waan jedhamu jira bal'inaan dhagahamaa jira inni kun lammiin tokko filatuu dhabuunis mirga isaati. Mee isa kan akkamitti ilaaltaati uummanni Oromoo amma paartii biyya bulchaa jirurraa amantaa waan dhabeef paartii nama hidhu nama ajjeesu hin filannu yaada jirurraa ka'eetti namni. Dirqisiisuun sirrii moti dirqisiisuun qabanu ummati garuu beekee ufumaa mirga fi fayyadamuuf yoo fudhate gaarii. Mootummaa kan filata jechuun amma carraa dhabee jira uummanni waan diduuf qaba bona geessa mootummaan kuni nama ajjeesa nama hidhaa kanaaf sirna abbaa irratti mas deebinee jirra kana keessaa bahuuf mootummaa kana yoo filachuu baanne wayya yaada juutti namni deemaa jira. Gama kaaniin ammoo waraabessas deemaa jiru ni beekti. Yaadi kun irra caalaa warra biyya alaa kana anuma si'umaa fi warra amma miidiyaa qaqqabnu. Lakki obbona keessaa kanarraa ka'amalee nama biyya keessaa nuti guyyaa guyyaa magaalaa Oromiyaa kanaa moti an keessa ture dhaggeera jira active and ummati yaada keessan kana hiratus jira garuu ummati bal'aan akkasii miti majoritiin akkasii miti kanaaf bara yeroo meeqa asii wanni yaamamee akkas cufa akkana godhaa jedhanii hin teene. Photoshopii godhaati Facebook irra maxxansaa ture namni alaa. Obbona keessa nuti guyyaa guyyaan magaalota adda addaa Oromiyaa irraa nama dubbisaa jirra. Nama dubbisaa. Jennu sanii miti garuu uummata kamuyyuu ka fedhii hin qabne dhiibbaatti godhuun qaban. Abbaan fedhii qabu haa fudhatu. Abbaan immoo fedhii hin qabne dhiibbaatti godhanii dirqisiisuun sirrii moti. Tole kabiraa kanaan guyyaa guyyaan nama waan dubbisuufan kaase keessattuu magaalaa Shaashamannee Awwadaayif kanneen biraa hedduu keessatti kaardii filannaa biyyaalessaa fudhattan taanan tajaajila hawaasummaa waan akka zayitaa sukkaraa gandarraa qoodamu kana gatii gataanan bitamu kanallee sadarkaa itti dhorgamaa irraa uguramaa jirantu jira kun waan haalamu miti kabiraa gara biratti haasikeessu meeti amma lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti filannoon hin geggeeffamu sababni isaa sababa nageenyatiin kan wal qabatu waan jedhamu jira. Gara Shawaa Lixaa keessattis akkasii amma immoo gara kaaba biyyattii keessatti labsiin kumaandi poosti labsamee jira. Lammiileen naannawa kana jiran carraan isaanii maal ta'uuf jiraata bakka bu'aa isaanii filatanii paarlamaa keessaa rakkoo isaanii dubbachuuf. Haalli nagaa kun hagam hammaachaa deema waan jedhu santu murteessa I think yoo haalli nagaa kun hammaachaa ka deemu ta'e I think filannoo godhuun rakkisaa ta'a. Yoo ammoo ka wayyaa'u taate I think ji'a tokkoof wayitti hafe yoo ka haala amma jirurraa wayyaa ka deemu ta'e yaa filannoo godhuun dirqamuma ta'a. Laali yeroo garii waan tokko haala rakkisaallee keessa gootee bira darritee wasirreessaa deemuutu barbaachisa. Yoo ammoo tootalii godhuu hin danda'amne ta'e humnaa ol taate numa dheeressu ta'a. Kanaafuu it depends haala nagaa ka amma achi ta'uttu murteessa jedhee amana. Tole amma paartiin bilisiginnaa biyya bulchaa jiru ammallee wayii itti hafee Oromoo lakkisaa cinaa dhaabbadhaa jettamoo yaadni kee maali? Oromoon maal jetta buna geessaa? Oromoo waan dhibiin qabu haala amma jirutti waan dhibiin qabu kama qabu cinaa dhaabatuu qaba. Baay'ee ani adoo warri biraallee adoo jiraate warri hojjaa yookaan qumanaa mootummaa ta'uu gahee hin jiru warri kenna. Wanni mootummaa ta'uu gahee hin jiru. Sababa adda addaatiif. Tokko gurmaa'insa achi gahee hin qabu hin beenna walumaa hin beenna waan ta'eef. Lammeessoon immoo wanni iskiimii wanni ittiin saboota biraa hunda hammatu hin godhanne ganaa Oromiyaa irra filamee achiin duuba warra wanni waliin uumatu allayaansii waliin uumatu barbaacha deema jechuudha. Warra Amaara mo'atee Abinii Amaara mo'atee waliin mootummaa uumnaa koya barcumaa qabnu kana walitti dabalannee 270 akka nu guutu achi kibbarra ganaa barbaadachuu deema. Amma allayaansii itti mootummaa ta'u kibba keessaa maalii keessaa hin qaban hin godhan. Maqaafi wanni jedhame amma madirakii ture sun amma almost diigame warri biraalleen isa kana uumatee waan hin jirreef hojjaa mootummaa ittiin ta'u waan hin qabneef durumaanuu adumaa jiraatanillee adoo dorgomanillee badhaadhumattu irra wayya Oromoof jechuudha haala amma jirutti ammatti jedhaan waggaa lamaan duuba meebii haalli sun hin jijjiiramu waggaa 3-4 duuba jijjiiramuu danda'a jabaan wanni jabaa gurmaa'ina jabaadhaan haala jabaadhaan wanni cimanii dhufuu danda'u ta'a. Kanaafuu haala amma jirutti
mootummaa ala ta'u mootummaa malee jiraachuurra mootummaan jiraachuu wayya. Laafaas ta'u badaas ta'u mootummaa qabaachuu wayya. Yoo tole immoo mootummaa demokraatawaatti qabaachuutu irra filatama. Kanaafuu haala amma jiru ala ta'anii anaarkii keessa sirna mootummaa kan jirre keessa galuun baay'ee rakkisaadha. Haalli akkasii ka qabeenya qabu abbaan humna qabu qabeenya kee dhufee sirraa saamu. Abbaan humna qabu abbaa fedhe ka karaa irratti ajjeesu. Abbaan humna qabu ka dhufee niitii kee sirraa fudhatu. Anaarkii jechuun haala akkasiiti. Biyyoota hedduun haala akkasii keessa seenanii jiran. Gaadaafiin diktaatara jennee Liibiyaa baay'ee nam hedduun wanni jedhaa ture. Garuu Gaadaafii booda haalli uumame haala mootummaa hin qabne keessa galanii haala Gaadaafii irra bada'aatu ta'e achitti. Kanaafuu anaarkii yookaan mootummaa dhabuurra mootummaa abbaa irreellee ta'e qabaachuu dhumattu laafaallee ta'u badaas ta'u qabaachuutu wayyaa. Isa san immoo gara mootummaa sirna dimokiraatawaatti dhiibanii jijjiiraa deemuun sirna dimokiraatawaa dhiibanii jijjiiruuf bara mootummaa qofaa moti kaawwanniin irraa eegamu. Uummatillee ilaalchi uummataallee gurmaa'insii fi institushiniin biyya keessa ijaaramullee hunduu murteessaadha. Biyya uummati qophii hin qabne sammuun uummataa qophii hin qabne keessa demokiraasii mirkaneessa yoo ati jettu demokiraasiidha mirga kiyyaadha jedhee tokko dhaqee ajjeesa. Waan seera alaa hojjetaa deema. Kanaaf hin dandeettu. Maybe yoo haala sammuun uummataa bakka hin qophaa'initti ifin demokiraasii mirkaneessuu hin dandeettu. Demokiraasiin aadaadha, kaalcheriidha. Ideemsaan guddachaa yaada uummataa waliin hubannoo aadaa hawaasaa waliin waan guddachaa deemu waan ta'eef dhiibaa suutaan sirreessaa dhiibaa deemu wayyaa ka jedhu qaban. Tolemee ati akka nama siyaasaa keessa bule tokkotti mootummaa atoo mataa keetu obsa sifachiisee akka biyyaa baatu si taasise kanaaf filadhaa jechaa jirta. Akka waliigalatti Oromoos ta'ee siyaasaa biyya sanii yaadan adda adda fagaate kana walitti dhiyeessuuf maaltu fala obbonaa geessa? Dursee dubbadhee jiraana keessattuu waan lama. Tokko Truth and Reconciliation Commission komishinni dhugaa baasuuf araara buusu. Truth and Reconciliation Commission amma moodelii South Africa aadoo ta'e moodelii South Africaatiin inni sun amma komishina araaraa jedhanii dhaabaniiran. Wamaan sochoon qaama waan kanarra muuxannoo qabu dandeettii qabu ogummaa qabu dabalanii alaayyuu godhuun fedhanii bara. Warri akkuma jijjiirame kun dhufeen warri resolutionii Ameerikaa qarabaas senaatoroonni Ameerikaa akka Chris Smith fa Itoophiyaa dhaqanii turanii bara. Achi galanii hiringii gaafa godhan Itoophiyaa amma I think Truth and Reconciliation Commission barbaachisaa jedhanii ijoollee hiringii irra turan namni Oromoo ture itti kaasaa turan. Namoonni sun garuu waa'ee concept Truth and Reconciliation isan gizeessan hubannaan qaban. An gaafuma akkuma jijjiirame kun dhufeen 2018 wanni kun haa dhaabatu jedhee iyyaa ture. Maaliif uummata kumaatamattu madaa qaba. Ka qaama hir'ate jira sirnoota dabranii. Ka maatiin irraa ejjeefame jira. Namoota akkanaa kan akkuma jirutti qabattee araara nageenni bu'e jettee deemuu hin dandeettu. Isaan kana fayyisuu qabda. Isaan kun gaafa dhufanii laali ka South Africa waan sadi qabaf keessa. Tokko departmentii warri miidhame dhaqee itti himatu. Miidhamtoonni dhaqanii rakkoo isaanii itti himatan qaba. Guyyaadhaan televizyiiniidhaan dabra. Waggaa lamaaf wayi bifa saniin dabraa ture South Africa keessatti. South Africa 90 irratti Mandela negotiationiin ka hidhaa bahe. Commissioning negotiationii godhaa commissioning kun ka dhaabate 94 irratti. 1994 commissioning kun dhaabate guyyaadhaan uummati miidhame. Dhaqee himata. Viidiyoo waraabbamaa televizyiiniin dabra. Waan irra ga'e akkamitti boohaafa himatu. Waan irra geessan waggaa yaadatan. Ka qaama hir'ate, ka ilmi irraa ajjeefame, ka abbaan irraa ajjeefame sochii apartheid mormii apartheid irratti himataa turan departmentiin tokko isa. Departmentiin lammeessoo ammoo isaan oggoo himatanu nama akkas isaan godhes maqaa waliin maalii waliin himatu. Yoo nama san maqaan beennes miidhama kana karraan geessise himatu. Warri immoo miidhama kana geessiselleen yaamamanii gaafatamu. Fedhiidhaanillee akka dhufanii himan rakkoo geessisan himatanii dhiifama akka gaafataman godhan.
warra dhiifama argatu jira. Ka dhiifama argatu dhiifamni godhamaaf. Keezii like 7,000 fi wayittu dhiyaate keeziin miidhama. Isaan keessaa 1,000 wayi warri miidhaa geessise sun 1,000 wayi dhiifama argate kan hafe 2,000 wayi immoo himannaan itti baname himannaan seera. Koreen biraa immoo koree warra miidhame kana deebisee ijaaru. Qabeenyaa like garii barnoota bilisaatti kennamaa fi garii gargaarsa wayiitti godhamaa fi akka warri kun dhagirtee fayyu deebi'ee nama ta'u ka godhu. Waan akkana departmentii waan akkasii godhutti ture. Itoophiyaa ideemsi akkasiin barbaacha. Ideemsi kun maalis seenaa biyya sanii tadabdes rakkoo duraan turtes revise godhee waan ta'uu qabullee recommend godha. Mootummaafis waan ta'uu qabus recommend godha. Akkana barbaachisa. Gama siyaasaatiin immoo qaamolee siyaasaallee deebisanii mariin waliin godhamee haala fuulduraa irratti wanni ka godhu tokko godhuun barbaachisa. Amma dhiqorattoo ka ta'e maali? Mee akkanatti haa goolabnu. Mee siyaasa Itoophiyaa akka malee bilbilaa jiru kana tasgabbeessuu fi namoota hidhanii si dhaabaasanii even TPLF mataa isaa dabalatee naannoon san ammallee jeeqamaa akka jiruu fi dhaga'i yaada siyaasa jechuun yaada beektaa yaada ajjeesuu hin dandeessu obbo Nageessa of sobuu ta'a. Yaada nama fakkeenyaaf amma ilaalcha nama ilaalcha ABO qabu hanga ajjeestutti nama san yaada san keessaa kun dandeessu dhugumaan fedhiidhaan yoo kan itti seene ta'e jechuudha. Amma yaada ajjeesuun hin danda'amne ammallee naannoo sun jeeqamaa jira. Hawaasni addunyaa sababa kanaan biyya teenya irratti dhiibbaa deemaa jiru argaa jirta. Dorgommii kana keessallee biyyattiin seenuuf humna hin qabdu. Amma siyaasa biyya sanii tasgabbeessuuf warra akka Bujoor Mahammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, miseensota adda bilisummaa Oromoos ta'ee kanneen gara Amaaraatiin jiran hiikanii taa'anii yoo mari'atanii kan badii qabu badiitti murteessanii qooda ifi namuu yoo qooddatee biyya waloo waliin ijaaran falli dhufa jettee addaati. Sun waan gaariidha. Kabiraa filannoon amma mootummaan Itoophiyaan hin geggeessaa jiru kun haala qabatamaa amma deemaa jiru kanaan yoo itti seename dhuguma Itoophiyaan naganii argatti. Filannoon gaggeeffamuma qaba beektaa filannoon gaggeeffamee gara itti aanutti wanni ammas hin jedhe sun Commissioning Truth and Reconciliation Commission ammas mariin warra siyaasaartis achiin duuba adootti fuufe gaariidha. Akka amma lammiilee mirga isaanii sarbamee jira mootummaa legitimate ta'e tokko waanuma amma jenne kana godhuufu mootummaa legitimate ta'e tokkottu godha. Truth and Reconciliation Commission isanis wanni araaraa kanas heera mootummaallee irratti fooyya'insa fidee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu waan kana hunda godhuufu mootummaan amma jiru amma mootummaan Dr. Abiy Ahmed ofaa jiru kanani godha Dr. Nageessaa godhu qaba. Ila qaara gaafa mootummaan kun gara aangoo dhufu adoo gaafa san fakkeenyaaf wanni waloo tokko haa uumamuu jedhanii dhiibne gaarii ture. Gaafas hin dhiibne itti kenninee dhiisne. Gaafas haa dhiibamuu warra jedhu keessa ture. Because wanni kun IPRDF kuni aadaa siyaasaa hamaa qaba. Isaanuma dhiisna isaanuma sirreessa jennee isaanitti akkamitti dhiisna. Wanni waloo tokko haa uumamu gaafa hin jedhu warra amma hidhame kana dabalatee noo jedhanii morman jechuun warrummaan kun haa liid godhu. Eega liid godhu jetteetti kennite ammoo liid godhee jankicharii bakka itti aanu wanni itti aanu chaaptara itti aanu bakka itti gootu godhu beekuu qabda. Amma filannoo geggeessa filannoo duuba waan kanatti haa godhuu ka jedhu an isa deeggara yaada san deeggara. Amma gara kaabatti mormiin jabaan muummicha ministeera Abiy Ahmed. Warri kaabaa wanni mormuu fi heeri mootummaa kun diigamee sirni federaalizimii sabaan naannoon kun diigamte akka durii sanii bakka hunda afaan Amaaraatiin haa hojjannu maali waan akkanaa kana kun hin ta'u. Yoo hin fottonnaallee dhanii gaafii sallee kadhee yoo amma haala mootummaan kun ture gaafii akkasii dhiyeessuuf deemu san mirga hiriira ba'uu mirga isaaniitti rakkoo hin qabu garuu fedhii isaanii qofaanii akka isaan fedhanutti heerri mootummaas maaniinis mootummaa bifa sanii wanni deemu hin jiru. Amma bishaan waan keessa jirutu gosa yaa Oromoon yoo mammaaku dambalii galaanaa uummataa kana paartiilee siyaasaa Finfinnee ta'anii qindeessantu jira Obbo Nageessaa. Akkaataan itti deemamaa jiru immoo akkaataa ifta'uu qofa malee akkaataa sabaaf sablammoonni biyyattii keessattuu sabni wayyabni akka Oromoo siyaasa Itoophiyaa biyya sanii jijjiiruu keessatti gahee qabu barbaadutti wanni tokko keessaan mul'atu. Kun ammoo biyyattii gara hamatti geessa. Muummichi ministeeraa waan kana taa'ee ilaalaa jira bobaa isaa jalatti.
waan akkanaati kan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Oromoon yeroo namni jalaaduu yoo hiriira beelleen ajjeefama gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraa keessatti akka garaa isaanitti ilaalcha siyaasaa isaanii ibsatuun kun loogii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Oromoo irratti oofaa jiru gad qabaa inni Oromoo irratti jabeesse jedhanii namoota isa jibban akkasii moti lakki akkasiin jedhini dhugaadha namni hiriira bahee haalli itti ajjeefamu jira Oromoo beeka akkas godhanii maanii akkas godhanii moti Oromoo akka ati jettu kan adoon ta'in nama kiyyattu mootummaa ta'ee jira jedhee Oromoon fudhatu baay'ee jira. Ati meebii namni ati dubbistu nama shani nama jaha nama muraasa namni ati dubbistu nama ilaalcha akka keetii qabu ta'uu danda'a. It's not representative sample. Kan ilaalcha akkamitti qabu buna geessaa. Maal ta'us adaas ta'uu nama kiyyatti aangoo irra jira jedhee Oromoon fudhatee saniif cadhise baay'ee jira. Rakkoon akka jiru atumti mataa keetuu ragaa baatee jirta. Rakkoon akka jiru ragaa baay'ee jira. Dua caasaalee wirtuulee hayni jirre kana keessatti akkamitti lammiileen mirgi isaanii akkaataa eegameen filannoos gaggeeffatanii jiruuf jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'an amma isaas jira amma sirna kan rakkoo qabu caasaalee amma ta'e qarreefu kaastee yeroo gabaabaa kana keessa waggoota sadeen kana keessatti haala tataa jira gaaffiilee deebisuun hin dandamne maal waan jiru kaasta garuu dubbichi garanuu hammaataa deemaa jira. Hegeree Oromootiif hegeree Oromiyaatiif qabeenya Oromootiif jiruuf jireenya Oromootiif yaaduun hafee amma muummicha ministeeraatiif yaadutu mul'ataa jira jechuudha. Muummicha ministeeraa jiraachisnee ajjeefamaa hidhamaa akkanatti itti fufnamoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed if ilaalee waan keessa jiru akka sirratuuf dhiibbaa taasisuudha. As jirti dubbiin. Muummichi ministeeraa hanqinni jiru haa sirreeffatu. Sanumaa gaafiin qabu. Sanillee dhiibbaa itti godhuu qabna. Garuu akkaataa ittiin goonuu irratti amma garaagarummaa anaaf itti qabnu malee dhiibbaa godhuu irratti hanqinni jiru akka sirreeffatu godhuu irratti kanarratti garaagarummaa hin qabnu. Akkaataa itti goonu irratti garaagarummaan kan jiru akkaataa itti goonu santuu rakkoo waan qabuu fi rakkoon wanniin garaagarummaan bal'ataa gara diinummaatti deeme. Akka akkamii baraga amma rakkoon jiru amma akka akkamii mee atummaanuu ati nu caalaa keessa ture caasaa isaanii keessa ture rakkoo san obsa dhabdee deemte biraayii rakkoon sun ammoo akkasumatti mas tuulamee uummata keenya irratti kallattii hedduun shirri deemaa jira. Muummichi ministeeraa ammoo kana sirreessuuf xaxaan biraa akka jirutti kan kaasaa jirtu waan simataa hanqisee baasee si'umaa kana ati rakkoo qabda haa jennu maybe maatii kemii haa jennu ijoollee kee haadha manaa kemii haa jennu si'ii kana sirreessuudhaaf badriin nama akkasiiti nama badaadha badriin nama yakkamaa akkas godhu maatii isaa akkas godhu akkas caccabsu siin jedhaati si gorsu sirrooftamoo ati yoo akkas siin jedha akkuma diinaatti na laala. Akkasi siin jedhu sirreeftamoo badrii kiyye akka kanan godhin yoo ati akkana goote ijoolleenti akkana teeti ansi jaalladha ati nama gaarii haadha manaallee akkasii mootii ka bulfatan akkana bulfatan badrii kiyya ati dhiiga kiyya ansi jaalladha tanaaf siin jedha yoo akkasi siin jedhe na dhageettamu aboo badriin bar diqaalaadha badriin bar nama akkasiiti yoo jedhe sirroofta yoom sirroofta yoo sirnaan akka kanaan sitti hime sirrooftaa miti. Akkasitti haa deemnu jedhaa jiran. Egaa amma muummichi ministeeraa yeroo aangootti dhufeerraa kaasee buna geessu. Daawun badri yoo jedhe diqqoo wanni sun wannaas nama garaa hammeessaa addaan fageessaa deemti waan ta'eef akkaataa itti jennu haa sirreeffannu jedhu barbaadeeti. Tole buna geessa egaa muummichi ministeeraa akka sirratuuf hanqinoonni jiran akka fooyyaniif Oromoon yeroo inni deeggaramutti deeggaree atis kananii beektaa waan nama hidheef waan nama ajjeeseef gaaffiileen Oromoo waan dagatameef qaamni biraa immoo injifannoo Oromootiin mataa ol qabatee waan deemeef kun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Oromoo biraa qeeqni akkatti baay'atu kan taasise egaa dhugumatti turtiin waliin gooteef wanni qabxiin tokko kan hubatanii jira amma waa ati jettu keessatti qabxii ati hubatanii jira. Muummichi ministeeraa eegii aangoo fudhateen duuba namni Oromoo akka waan bakka aangoo isaa sirrooftee wanni hunda sirroofteetiin laata. Isa garuu quuqaatti itti ture. Akka inni aangoo fi hin fayyadamne